Hayyeegaa daawwattoota keenya akkuma beekamu har'as dargaggeessa isin onneeffachiisa jenneetti amanne qabanne isiniif dhiyaanneerra. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Baga nagaan dhuftee Daraara. Baga nagaan eegdan. Mee daawwattooti koo si beekuu dhiisuus gatii danda'aniif jalqaba utuu of beeksistee. Tolee egaan maqaan koo Daraaraa Taaffasaa Ayyaanaan jedhama. Dhaloota koo Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteera. Haalli barnootaas gara jalqabaa KG kan durii ture amma kan Beetal jedhamu tun baramin achitti waggaa 2 akkas baradhee ergasii Kaatoolikii galee mana barumsaa Kaatoolikii bara keenya amma 12tti gatiin turree fi amma 10 baradhee achumatti preparaatorii kan mootummaa fixee Wallaggaa Yuunivarsiitii achuma barachaa ture kompiitar saayinsiidha kan baradhee walumaa cinatti immoo Yuunivarsiitii dhuunfaarraas akkaawuntingii barachaa ture. Kasraa jechuudha. Amma Daraaraan maalirra jira? Amma Daraaraan Itiyoo Telekoom keessaa tajaajila maamiltoota irraan hojjedha. Dabalataa hojii dhuunfaadhaanis wantooti nu hojjedhu jira. Amma dhaabbata staartaappii jalqabaan jira Oliit Teeknooloojiis kan jedhamu. Tajaajila giraafiksii, giraafiks diizaayinii, matseetii warra magaaziin jennu kana barruulee garaagaraa qola kitaabaa waan garaagaraa poostarii waan garaagaraa hojjechuurraa eegalee amma piroogiraamingiidhaan web diizaayinii, web application development, mobile application development, CCTV installation, networking waan baay'ee jechuudha. Gara teeknooloojii piroogiraamingii gara kana akka dhuftuu fi kanaan dura itti yaaddee Daraaraan akkas ta'uu qaba jettee wanta irratti hojjettee jiramoo taayima ta'ee ga'ee ofirratti argitee? Dhiyoollee miti dhugaa dubbachuuf baay'ee yaada turedha ijoollummaa makootiidha. Gaafa ijoollee turre dhugaa dubbachuuf kompiitariinis baay'ee beekamaa gatiin turreef garuma elektirooniksii waan garaagaraa irra ture qodaa mana keessaa hiikeenuu jalaa balleessa jedhanii TV saanduqa isa guddaa duriitti qollafanii kaa'u turani. Nafni guyyaa tokko hiikee rasasi. Sanumarraa jalqabee takka turee gara elektirooniksii irraatii gara soofteeriin maalinni isa jedhu xinnoo hin beeku dhugaa dubbachuuf. Isa kutaan dubbisu barumsatti amma kanan ture jedheellee dubbachuu barbaaduun giddu galeessuman ture. Isa kutaan dubbisu piroogiraamingiin pabliik laayibrarii deemee dubbisan ture. Naan galu garuu callisee maal. Naa ergasii otuman jedhu daftara ijoollee warra yuunivarsiitii galanii maal dubbisuutti ka'ee fedhi koo baay'ee gara kompiitariitti dabalaa deeme kompiitarii manaan qabu dhugaa dubbachuu fi ijoollee ollaa keenya turanii fira alaa kan qaban isaan bira deemeen shaakalan ture. Bakka footooshooppii fa'aa kun yeroo baay'ee mareerii ture xinnoo ture. Isaan biratti hin baree akkas paawerpoointii maal shaakaluu jalqabnaan kutaa 10 otun baradhu abbaan koo ishee PC diploomaa dure ishee na barsiise. Umuriidhaan xiqqaan kutaa sana keessaa na ture yeroos namoonni dirqamatti ta'ee barataa turan namni gurguddaa waajjiraati. Haaluma kanaan itti dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollummaatti keetii kaasee wantati barbaadaa turte wantati irratti hojjettedha jechuudha. Kan turedha. Akkamidha? Chaalenjiin jiru jechuun wantoonni nama mudatan baay'ee jiru wanta barbaadu bukkee ga'uutiif haala barumsaa wantati barbaaddee galtee yuunivarsiitii gaafa galtu. Yuunivarsiitii dhugaa dubbachuu fi akka yaadduus hin ta'u amma maatsiifaa qabaa maal jedhanii yaadan ijoolleen baay'ee kompiitar saayinsii gaafa galanii anumtuu neen ture maatsii gatiin jaallannee fi itti barta garuu karaa jaallattu gaafa sitti dhufu numa shaakalta. Kompiitar saayinsii kaffalee man baradhe an Wallaggaa Yuunivarsiitiitti malee wanti nagee miti. Akkaawuntingiis bakka irraa kaffaleen baradhe. Kanaafuu wanta barbaaduuf gatii baasteettaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanta si keessatti turedha jechuudha. Mee haala ijoollummaa kee keessatti namni gara fuulduraatti wanta itti ta'uu barbaadu kanaaf deeggarsi godhamaa ture? Na hubatu mana keessaa xinnoo. Akkuma beekamu garuu akka mucaa baluu dooktarii ta'e jechuun nafu. Gaafan kompiitar saayinsii fa'aa galee siivilii fa'aatu galteetta ta'e siivil injiinaringii birrii si nyaachisa maal kan jedhan jiru ture maatii keessa. Yeroo fedha kee taanaan birrii otoo hin taane birrii isa caaluyyuu karaa fedha kee argachuu dandeessa. Tolee jenna. Kanaaf
namni nama Oromoos namni deeggarus jira ture. Abbaan koo morna hubata ture. Gatiin baay'ee jaalladhuu fi obboloota koo keessaa illee maalii fi injiinaringiin galtu jechaa ture malee. Inni kunis injiinaringii keessadha gara konistiraakshanii fakkis ture jechuudha. Hayyee kanaafiyyuu dargaggoota hedduu jira amma yeroo ammaa dargaggooti keenya wanti ta'uu barbaadan hedduu qabu. Garuu akkuma kee yeroo ijoollummaatti kompiitara ollaa deemaa turte amma haala teekinooloojii isaaniitti dhiyoo kan hin taane baadiyyaarra kan jiran dargaggoonni gara fuulduraatti garuu teekinooloojii keessa galuu barbaadan hedduun jiru. Isaaniin maal gorsitaanii? Ijoollee gara fuula duraatti dhufaa jiran namni. Isaaniin kan gorsuu barbaadu expectation isaan tokkoffaa sirreessanidha. Mataan koo gatiin herrega sodaadhu turee fi natti ulfaata yaadee ture garuu keessuma darbamaa waan jaallattudha taanaan nima hojjetta. Dabalata immoo amma ijoolleen baay'ee akkas waanuma salphaadha se'anii waanuma ofiisii fa'aa irratti waa barreessanii piriintii godhan se'u kompiitar saayinsii fa'aa yeroo jedhamu seenanii takka turanii baqatanii fa'aa ba'u. Sana itti beekanii itti dhufuudha. Dabalata immoo chaalenjii jiru beekachuu qabu biyya kana keessaa immoo barnoota cimaa barattee wanti argattu baay'ee xinnoodha yeroo baay'ee ofii makee yoo hojii uummattee wanti jette malee barnootatti barattu baay'ee waan keessa dabarteessitu beeka garuu gaafa dhuftu mootummaa biraas ta'e dhaabbilee garaagaraa bira yeroo qacaramtu baay'ee gatii gadaanaa argachuu dandeessa. Sana beekkatanii kun akka jiruu fi karaa mataa isaanii akka irraa aanuu qaban beekkatanii akka itti dhufan. Kanaafiyyuu hin danda'ama. Hin danda'amu. Wanti hin danda'amu. Yoo ijoollummaatti kompiitarri hin jiru ta'es naannaa isaan jiran teekinooloojiif dhiyoo miti yoo ta'e illee wanti barbaadan jiran naannee cimanitti fuudha malee hin danda'ama jettaa jechuudha. Eeyyee ijoolleen baay'ee aanollee gaan ollaatti argadheera. Ijoolleen baay'ee amma baadiyyaa baay'ee fagoo riimooteeriyaa irraa dhufanii nu caalaa fagoo kan deeman jiru. Ijoollee magaalaatti dhalatan caalaa fagoo fakkeenyaaf amma naasaafaa keessa Google keessa maal keessa ijoolleen jiranii 12 booddee fa'aa argan kompiitarii mayyuu. Wanti nama daangessu hin jiru bakki dhalootaas maalis maatar hin godhu. Wanti daangessu hin jiru. Hayyee amma daraaraan kan mataa keetii dhaabbata teekinooloojii jalqabaan jira jette. Waa isaa xinnoo naasoftaa? Eegaan humni jiraateetu hin taane dirqama wanta itti amanee fi waan hojjechuu qabu jira gatii ta'ee fi sanaaf gatii makaffalee waan baay'ee baay'ee keessa darbeen jalqabaa jira. Beektaa biyya kana keessumaa magaalaa kana qarshiin nama hin gahu jireenyaaf sana keessa dabartee hojii eegaluu jechuun ulfaata. Sayyuu deeggarsi hin jiru. Fakkeenyaaf ogummaa namaa xiqqootu hin taane namoonni waan xiqqaa hojjetanii deemanii baankiirraas maalirraas sappoortii gurguddaa argatan jiru ispoonsarshiippii. Ati immoo waan baay'ee walxaxaa hojjettee deemtee hin galleeftee maal akka ta'e hin beeku sappoortiin argattu sana keessa dabartee ofii makeerraa hir'istee haalli itti waan barbaaddu hojjettu jira. Sanuma keessa darbeennaanis kan inni jalqabaa jiru jechuudha. Dabalata immoo Olookeet kan jedhamu appilikeeshinii oliituma jalatti jechuudha. Dhiyoo kan hojjedha jira. Ji'a 3 akkas dura gadhiifamee xinnoo miidiyaarra dhaga'amaa ture. Naanni location basedidha appilikeeshinii location basedidha. Faayidaan isaa jalqabaa akka biizines daayireektaridhas. Dabalata immoo lookeeshiniidhaan dhaabbileen garaagaraa fi bakkeewwan hawwata tuuristii ta'an eessatti akka argaman. Dabalata immoo namni tokko appilikeeshinii sana fe'atee deemuu yoo barbaade ruutii diroo godhaaf jechuudha. Google Maappiirra bakka inni jiruuti amma bakka sanaatti. Sana hojjedheera amma ammaatti. Gara fuula duraatti immoo sana advaansed gochaa deemuuf yaadan qaba. Irrattis hojjetaa jira jechuudha. Haalatti namoota hundumtuu ofii isaanii bakka nagada isaanii ofii isaanii galanii reejister godhan galmeeffatanii sanumarraan babal'isaa barumsa piroogiraamingis maal biyyattii guutuutti warra ijoollee haayiskuulii irraa dhufaa jiran dafanii akka hubataniif sanas ni yaada jechuudha. Hayyee egaa daawwattoota keenya daraaraa irraatii waa hedduu akka baratanii fi akka saawwanneeffatanii wanta barbaadaniif gara fuulduraatti tarkaanfachuuf akka murteessitan abdii qabna. Marree yeroo itti aanu viidiyoo kan biraatiin haga warra garruutti turtii gaarii.